Akkam jirtu nagaa keessanii arrammoo kutaa 19ffaan isiniif qabadhee dhufee kutaan 19ffaan kunis marginalization occupational groups waan jedhudha. Akka qorannoon anthropology yookiin immoo resultiin anthropology ibsutti hojiiwwan akka gadiitti ilaalaman baay'een isaanii jiru Itoophiyaa keessatti jedha. Isaan keessaa Dana Firman and Alula Pankrist kan jedhaman researcheroota Ethiopia keessatti waa'ee marginalization minority of craft workers and hunters in southern Ethiopia waan jedhu irratti researchoota adda addaa hojjechaa turanidha. Akka isaan lafa kaa'anitti hojiiwwan hawaasa kana biratti akka gadaantummaatti yookiin akka gadiitti ilaalaman jiru jedhanii lafa kaa'u. Fakkeenyaaf isaan kana keessaati kanneen akka tanners warra jennu, pottery weavers, ironsmiths kan jedhaman isaan kun hundumti isaanii isaan kun tanners kan jennu fakkeenyaaf leather make leather products dha, warreen gogaa duugan jechuudha. Akkuma kanammoo pottery warra jennu immoo warreen supheedhaan jechuudha. Weavers warra jennu immoo uffata aadaa kanneen hodhan jechuudha yookiin immoo shammaanii warra jennu. Akkuma kanammoo ironsmiths warra jennu immoo tumtuu warra jennu yookiin immoo warra meeshaa qonnaa haa ta'u meeshaalee adda addaa kan oomishan jechuudha. Asirratti yeroo baay'ee hojii isaanii hin barbaanna, isaaniin garuu hin barbaannu, marginalize goona. Fakkeenyaaf warreen akka craft workersiin kuni uffata aadaa kan hojjetan, meeshaalee mana keessaa akkasumas meeshaalee qonnaa kan hojjetan nidha jechuudha. Garuu jireenya isaan jiraatan craft workers lead a life of paradox dha. Jireenya isaanii gaafa keessa gallu maal jechuu akka ta'e isinii ifa jedhee mayyaadha. Inna contribution qabu hawaasa kana keessatti faayidaa qabu. Baay'ee isaan barbaanna, itti fayyadamuu hin barbaannu, wanta isaan hojjetan ittiin fayyadamna, garuu immoo isaaniin hin barbaannu, itti heerumuu hin barbaannu, fuuchuu hin barbaannu, wajjin nyaachuu wajjin dhuguu hin barbaannu, gabaa tokko wajjiniin dhaabbachuu hin barbaannu. Kanaafuu yeroo baay'ee marginalized ta'u based on their work. Sababuma hojii kana hojjetaniif hawaasa keessatti fudhatamummaa isaan qaban gadaanaan sababuma hojii kana hojjetaniif jechuudha. Even Itoophiyaa keessa yoo fudhatanii hamma har'aatti illee yoo fuudhaaf gaafatanii zarii isaanii hubattee yookiin immoo sanyiin isaanii maa inni shammaaneedha isaan tumtuudha waan akkas akkasii kan jedhamu jira. Inni kuni sababa hojii isaanii, garuu hojiin isaanii kun thank you isaan jechisiisuu qaba ture, itti fayyadamna waan ta'eef. Uffata aadaa gaafa ayyaana adda addaa irratti, gaafa liidatii, gaafa fuudhaaf heerumaa kan nuyi uffannu, akkuma kanammoo guyyaa ayyaanaa hoolaa qalachuuf haa ta'u, sangaa qalachuuf haa ta'u, meeshaa lafa isaan jiran nannee qarsiifannee itti fayyadamna. Garuu hin barbaannu isaanii wajjiniin jiraachuu immoo hin barbaannu. Kanaafuu hawaasa kana keessatti sababa hojii kana marginalize ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf ironsmiths yookiin immoo warra tumtuu meeshaa qonnaadhaaf nu barbaachisu tumanii hojjetanii harkaa gubatanii sirriitti wanta barbaachisu gara wanta barbaachisu diizaayinii nuyi barbaannetti godhanii nuu kennanii ittiin qonnaa keenya qotanna. Fakkeenyaaf qottoo fudhachuu dandeessu, gindoo fudhachuu dandeessu, maarashaa fudhachuu dandeessu. Kun hundumti isaayyuu meeshaa qonnaati. Ittiin qonnaa ittiin qonnaa keenya qotannee gombisaa keenya ittiin guuttannaa. Sababa maali? Sababa meeshaan kun nu hojjetameef jechuudha. Isinii dhufeera. Kanaafuu isaan kun gahee qabu, nu fayyadu, nu barbaachisu. Garuu erga ittiin qonnee, erga ittiin gombisaa keenya guuttanne, erga nyaanne, garaa keenya guuttanne booddee maal ittiin jenna? Mucaa tumtuutu mucaa koo fuudhee akkamittiin ani mucaa tumtuutti heerumti mucaan koo yookiin akkamiin mucaa tumtuu fuudha, akkamiin na daffaran, bakka wantoota jira miti of course jechuudha. Waan akkasii yaannaa. Kan isin dhibu contribution isaanii keessumaa naannoo baadiyyaa yoo dhattanii harki caalaan yookiin percentage 80 ol qonnaan bulaadha Itoophiyaa keessa kan jiraatu. Isaan kuni
meeshaalee isaan oomishan kun qonnaadhaaf guutummaa guutuutti hin barbaachisa itti fayyadama garuu hin barbaannu isaanii. Ani kan na dhibu balleessaa qabaatanii yookiin immoo wanta biraa godhanii miti. Sababuma hojii kanaa dhala yaada sababuma hojii kanaa abbaan ishee sibiila tumataanan mucaan namatti heerumtuu hin qabdu. Kanaafuu inni nuyi sila paaraadoksii jennee asitti hojiin isaanii guddaadha, faayidaan isaanii guddaadha, garuu jireenya isaan jiraatan immoo faallaa hojii isaanii sanaa jechuudha. Kanaaf paaraadoksii inni nu jenne sirriidha jechuudha. Spatial marginalization irraa yookaan eessa jiraatu naannoo magaalaa irraa fagoo ta'e, naannoo baadiyyaa irraa fagoo ta'e, naannoo bosonaa akkasumas immoo lafa faayidaa hin qabne achi butanii boollarra akka bineensaatti akka isaan jiraatantu taasifamaa jechuudha. Maaliif hawaasa irraa butanii jiraachisu jechuudha. Lafa gabaattis yoo fudhattanii qofaatti adda baanii akka isaan walirraa bitan walitti gurgurantu taasifama. Akka carraa yoo karaa irratti illee walitti dhufanii inni sibiila tumu sun yookiin immoo inni suphee dha'u sun karaa irraa goree isa sana dabarsaa jechuudha. Economic marginalization yoo ilaalle immoo akkuma kanaa lafa argachuu hin danda'anii, lafa qotanii jiraachuu hin danda'anii, abbaa lafaa ta'uu hin danda'anii. Kanaafuu marginalize ta'u jechuudha economically yoo fudhattan. Social marginalization yoo fudhattan immoo akkuma beekamu mucaan nama suphee dha'u tokko yookiin immoo sibiila tumu nama barbaade fuudhuu hin danda'u. Maaliif in dhorkama hin eeyyamamuuf jechuudha. Akkuma kana social relationship kanneen akka iddirii ta'uu danda'a, maabarii isa jennu wantoota tokko tokko irratti wajjiniin hirmaachuu wajjiniin taa'uun hin jiru. Yooma akka carraa dhufanii hirmaatan immoo haala taa'u yookiin mana jala yookiin lafa taa'u akkasi malee wajjiniin taa'u tarapheezaa irra taa'u wanta jedhu hin jiru jechuudha. Cultural marginalization gaafa jennu immoo akkaataa aadaatiin akkamitti ilaalamu jarri warra hin qulqulloofne yookiin immoo warra faaltota jedhamanii ilaalamu yookiin akkasitti kan hawaasi consider isaan godhu kana duwwaayyuu miti. Morality warra hin qabne, kabaja warra hin qabne, saalfii warra hin beekne jedhaniiti kan isaan waa'ee isaanii dubbatan yookiin lafa kaa'anii. Kanaafuu culturally marginalized ta'uu jechuudha. Egaa kun hundumti isaayyuu occupational based marginalization isa jennu sababuma hojii sana hojjetaniif kan hawaasi keenya isaan marginalize godhu yookiin akka gadiitti isaan ilaalu. Akkuma isiniin jedhe dura faayidaa hedduu qabu, nu fayyadu, hundumtuu lafa jirutti baay'ee hawaasa kana fayyada. Hojii isaaniitiin contributionii qabu. Garuu isaaniin immoo hin barbaannu wantoota nama isinitti hime kanadha kan isaan irra ga'u. Kanaaf jireenyi isaanii jireenya faallaadha. Wanti isaan hojjetan bu'aan isaanii guddaa garuu isaaniif iddoon kennamu immoo iddoo gadi aanaadha jechuudha. Kanaaf yoo dhugaama isaa ilaalle immoo isaaniin jibbinee hojii isaanii immoo fudhachuun kun akkamiin adeemsisa? Erga isaaniin jibbinee hojii isaanii kana immoo jibbuun yookiin immoo hojii isaanii kana immoo attamiin ilaalla? Kanaafuu kanarraa wanti nuyi barannu yoo jiraate tokko sababii hojii isaaniitiif nama tuffachuun nurra hin jiru. Just kabajamuu qabu. Waan hojii kamiin waa hojjetu namni tokko sababa hojii isaaf kabajamuu jaallatamuu qabaan dhaamsa kooti.